qophiin keenya irraa kana maali? Filaasharraa Windows jechuudha. Windows fayyadamuu deemna. Laptooppii diiskii qabneedhaaf jechuudha. Haala kana argaa jirtu amma hidhaamsinaa. Mishinna F9 fayyadam filatne enter laku malee Windows fayyadu kana jira boqota ke filanne Malee keyboard device fayyadam kan jalqaba kartu shaashaa keenya ni filanna yookiin kartu diskiidhaa jechuudha. 32 fayyadamnaa, 62 afur fayyadamnaa ni filanna jechuudha. Wantoota sanyii barbaannu wajjin ultimate pro immoo haala hundinuu jiran interpretation hundinuu jira. Ni bannaa ni keessa waan kanaan booda akka jalaa filachuun nurra jiraata. Diskii kan dura sistemni irraa qabaachuutu formaata goona. Itti aansin immoo diskii Windows san irratti buufachuu barbaannu ni filanna. Saniin booda ammallee ni keessa goona.